panna kayyoni kadennenu kore samudeyani agarate pamu akhi kaini galate panna kayyoni kadennenu kore samudeyani agarate pamu akhi kaini
galateeffanna ni galateeffanna waaqayyooni kan inni nuuf godhe sammuu keenyaadhani galateeffamu waaqni Israa'eli. Raajii Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa tokkootii haga afuritti isa jiru sagalee waaqayyoon dubbisa akkana jedha. Waaqayyo inni Qiiroosiin moosise Qiiroos saba lafarraa harka isaa jala akka galfatuuf moototas mi'a waraanaa akka hiikkachiisuuf harka isaa isa mirgaa qabee isa nan gargaara. Balbaloonni biyya garaa garaatti geessan isaaf hin banamu. Karrawwan mandarootatti galchanis isatti hin cufaman jedha. Qiiroos immoo ani si dura adeemee isa ol kee hundumaa gad nan deebisa. Balbaloota sibiila boorrajjii irraa hojjetaman nan caccabsa. Danqaraa sibiilaas nan urreessa. Ani qabeenyaa iddoo dukkanaa keessa jiru siif nan kenna. Badhaadhummaa iddoo dhokataatti walitti qabames harka kee keessa nan buusa. Yemmus ati ani gooftaa akkan ta'e maqaa keetiinis kanas waame Waaqayyo isa kan Israa'el ta'uu koo kanaan hin beekta. Yoo ati ana beekuu dhaabattes iyyuu Yaaqoob garbicha koof Israa'el isaan fuudheef jedhee si waamee maqaa ulfinaa siif kenneera. Waaqayyo ana duwwaa ana malee Waaqayyo kan biraan hin jiru. Yoo ati ana beekuu dhaabatte iyyuu ani immoo si hidhachiisee sin jabeessaa. Maqaa Waaqayyo gooftaa kan galateeffame haa ta'u. Sagalee kana irratti akkuma argitan Waaqayyootu nama Qiiroos jedhamutti sagalee kana dubbata. Sagalee nama dubbise kana irratti yaada gurguddaa sadii argitu. Tokko kakuu Waaqayyo Qiiroosiif galu. Hojii Qiiroos gara fuulduraatti hojjechuuf jiru wanta inni raawwachuuf jiru Waaqayyo isatti hima. Innis maal jedhe egaa harka kee mirgaa qabee sin gargaara jedha. Waaqayyotu akkanatti jedha harka kee mirgaa qabee sin gargaara jedha. Balbaloota hundumaa siif nan bana jedha. Karrawwan mandarootatti galchan sitti hin cufamanidha. Milkiidhaanan si dura adeema. Ulfinaanan si dura adeema. Fiixaan ba'umsaanan si dura adeema. Erga jedhee booda ani si dura adeeme isa ol kee hundumaa gadan qaba. Isa balbaloota sibiila boorrajjiis nan hurreessa. Danqaraa sibiilaas nan hurreessa nan caccabsa. Edda jedhee booda Waaqayyo qabeenyaa iddoo dhokataa isa tammammaatti qabaattee argattee hin beekne siifan kenna. Badhaadhummaa iddoo dhokataatti walitti qabames harka kee keessa nan buusa. Yemmus ani Waaqayyo gooftaa akkan ta'e maqaa keetiinis kanas waame Waaqayyo isa kan Israa'el ta'uu koo hin beektaa ittiin jedha Waaqayyo. Eenyu Qiiroos namni Waaqayyo sagalee kanatti dubbatu jennee yaadi lammaffaan kutaa kana keessa jiru. Qiiroos yeroo Waaqayyo sagalee kanatti dubbatu Waaqayyo isa isatti dubbachaa jiru kana hin beeku inni. Inni Waaqa ormaa waaqessa. Waaqi inni waaqessa Waaqa tolfamaa Marduk jedhamu waaqessa Waaqa warra Baabiloon. Waaqayyo isa kan Israa'el Waaqayyo isa dhugaa kana hin beeku inni ofiisaati. Kanaaf jedhee Waaqayyo ofii koo iyyuu sin barsiisa jedhe. Fiixaan ba'umsa milkii sii kennu qofa miti eenyummaa koo iyyuu sin barsiisa jedheeti yoo ati anan beektu ta'e iyyuu maqaa keetiin si waamee ulfina kana siif eddan kennee sillee yaasisu ittiin jedha Waaqayyo. Maqaa Waaqayyo gooftaa kan galateeffame haa ta'u. Egaa Qiiroos eenyu gulantaa sadaffaa irratti kan jiru mootii Israa'elotaa miti. Israa'el keessaa nama ba'e miti. Waaqa warra tolfama waaqessa Waaqa warra Baabiloon. Nama Waaqayyoon beeku miti. Kakuu Waaqayyo sana keessa hin turre. Kaayyoo Waaqayyo waggoota dheeraadhaaf Israa'eliif qabaachaa ture sana keessa hin turre. Kakuu Waaqayyo dubbachaa ture keessa hin turre. Akkasumas Israa'elota keessaas miti Waaqayyo Waaqa Israa'eliinis waaqessu orma inni fagoo ture. Kanaan Waaqayyo nama akkasii kana waameeti tiksee saba koo Israa'elan si godhattiin jedhe Waaqayyo. Nama kakuu keessan turre, nama abdii galamaaf ture keessan turre, nama isan beekne kana waamee Waaqayyo tiksee Israa'elan si godhaa ittiin jedhe.
boqonnaa 44 lakkoofsa 28 irratti ilaa kun akkana jedha. Ana inni Qiiroosiin ati tiksee saba kootiiti jedhu inni fedha koo hundumaa in raawwata. Yerusaalemiin in ijaara. Hundee mana qulqullummaas hin kaa'a. Ana inni Qiiroosiin gargaaru ati tiksee saba kootittiin jedheera jedhe Waaqayyo. Yerusaalemiin deebisee ijaara. Hundee mana qulqullummaas hin kaa'a ittiin jedha Waaqayyo. Tiksee saba kootittiin jedhe. Egaa yoona kana namni kun gaafa aangoo mootummaatti dhufu yeroo sanatti Baabiloon biyya 127 ol koloneeffattee yookaan garboomfattee jirti. Baabiloon gaafa sanaa Iraaq irraati. Biyyoonni giddu galeessa ba'aa keessa turan, biyyoonni hamma kaaba Afrikaatti, hamma Iroopiitti, biyyoota kana hundumaa keessa jiran qabattee of jalatti koloneeffattee impaayera guddaa tokko ture, impaayerri Baabiloon. Gaafa aangootti dhufu Qiiros kun impaayera kana diige. Sabooti biyya sana keessatti humnaan ukkaanfamanii, humnaan garboomanii, humnaan cabanii, eenyummaa isaanii dhiisanii, aadaa isaanii dhiisanii, waaqa isaanii dhiisanii kan warra Baabiloon fudhachuuf dirqaman akka isaan walaba ba'an labse. Isaan keessaa gaa Israa'el ishee tokko. Israa'eliif birmadummaa labseeti akkana jedhe dhaqaatii biyya keessan Yerusaalemiin ijaarradhaa mana qulqullummaa Waaqayyoos ijaaraadheeti bilisummaa kenneef. Yeroo sagalee kana dubbadhu waa'ee Israa'el har'ayyuu biyya lafaa kana irratti wal falmisiisaadha. Israa'el bara sanaa Baabiloon jalatti garboomte isa dura Misiriitti waggaa 430 ol garboomte ergasii Midiyaanitti garboomteetti rakkoo gurguddaatu Israa'el irra ga'e. Egaa dhufaati Kiristoos booda Kaqwaaraa keessatti immoo dheekkamsa Yesuus Kiristoos isheetti dheekkameen waggaa 2000 kan dhiyaatu Israa'el biyya abdee biyya lafaarra facaatee turte. Isa Yesuus Kiristoos isheedhaan jedhe siif wayyoo raajota kan ajjeeftu luboota kan ari'attu jal'ina malee qulqullummaa kan hin feene siif wayyoo hin facaataa ittiin jedhe Yesuus Kiristoos raajiitti dubbate. Israa'el hamma bara 1948tti facaatee biyya lafaarratti bittimmoofte turte. Bara 1948tti United Nationiin mootummoonni gamtooman gaafa labsii mirga dhala namummaa labsan Human Rights Declaration jedhamee isa beekamu sana seera sana gaafa labsan Israa'eloonni biyya lafaarra faca'anii jiran biyya isaaniitti deebi'anii jiraachuu akka danda'an mirga kennanii labsan. Yeroo sana Israa'eloonni biyya lafaarra jiran hundumaatii wal funaananii biyya Israa'el ijaaranii Israa'elitti deebi'an. Haa ta'uyyuu malee Yerusaalemiin hin qabatin turan. Hamma waggaa kana bara 2018tti Yerusaalem harka Israa'el qofa hin turre. Bara 1948tti biyya ta'uun Israa'el United Nationiidhaan labsame. Raajii Isaayyaas boqonnaa 45 kanarratti Israa'el biyya walaba ta'uu ishee mootii Qiiros jedhamuun labsame. Bara 2018 eengadda ji'a lama fuuldura immoo Yerusaalemi magaalaa guddittii Israa'el ta'uu mootummaa Ameerikaa Tiraampiitu labse. Hubadhaa taatee gurguddaa sadii 1948tti United Nationiin labseef biyya ta'uu ishee. Isaayyaas boqonnaa 45 irratti Qiiroostu labseef Israa'el biyya walaba ta'uu ishee. Bara 2018 waggaa kana keessa immoo Tiraampiitu Yerusaalem magaalaa guddittii ijoolleen Israa'el keessa jiraatan mootummaa isaanii keessa dhaabbatan keessatti waaqeffatan biyya magaalaa guddoo Israa'el ta'uu ishee Tiraampiitu labse. Yoo ilaaltan raajii Yesuus Kiristoos irratti dubbate waggaa 2000 booda Israa'el deebitee biyya taatee 1948tti dhaabatte. Waggaa 70 isaatti barana
Yerusaalem magaalaa guddoo biyya isaanii ta'uu Tiraamp labse. Waggaa 70 gaafa isaan Baabiloon turanii Qiiroostuu bilisummaa isaanii labseef. Waggaa 70 biyya taate Yerusaalem dhaabbachuu isheen booda immoo baranni waggaa 70ffaa isaati Tiraampiitu labseef waggaa 70ffaa kanatti. Egaa asirra dhaabadhe maal dubbachuu barbaada? Israa'el baroota keessatti humnoota isheen harkatti kufte. Humnoonni isheen jalatti kufte. Warra isheen humna isheetiin falmattee ba'uu dandeessuuti. Utuu bara 1948tti United Nationiin labsineefte Israa'el deebitee biyya ta'uu ishee waan hin yaadamne. Kufaatii keessa akka dandeenye keessatti kufte. Garuu akkaataa hin yaadaminitti Waaqayyoo karaa warra United Nation deebisee ishee ijaare. Raajii Isaayyaas boqonnaa 45 kana keessatti Israa'el mootummaa Baabiloon jalatti waggaa 70ffaaf kufte. Impaayera Baabiloon diigdee cabsitee keessaa baatee biyya walabaa taatee dhaabachuudhaaf Israa'el humnaan qabdu, gitan qabdu, qabeenya isaan qabdu turte. Waaqayyo garuu saba kanarraa akeekaaf kakuu waan qabuuf Qiiroosiin kaasee Waaqayyo akka inni birmadummaa isaanii, walabummaa isaanii, bilisummaa isaanii labsee fi biyya isaaniitti isaan deebisuu godhe Waaqayyo. Ammas waggaa 2018 kana keessa Israa'el yoo jabaattee humna waraanaanis dinagdeenis cimtu yoo taate illee deeggarsa mootummoota gamtoomaniif deeggarsa mootummoota addunyaa kanaa keessattuu deeggarsa mootummaa Ameerikaaf Awurooppaa alatti deebitee Yerusaalemiin fudhachuun ishee shakkisiisaadhaaf gaaffii jala ture. Kanaaf ammas Waaqayyo karaa warra humna qabanii gara ishee dhufe. Egaa Waaqayyo baroota keessatti qilee gadi fagoo ati keessatti kufte keessaa karaa ittiin si baasu qaba Waaqayyo. Karaa ittiin gara kee dhufu qaba Waaqayyo. Lafati humna keen ka'uu hin dandeenye. Lafati qabeenyaan ka'uu hin dandeenye. Lafati siyaasaan ka'uu hin dandeenye. Lafati dinagdeedhaan ka'uu hin danda'u jettee siif dhumatee iddoo xumuraa sanatti Waaqayyo karra qaba Waaqayyo karaa ittiin si baasu. Balbala qaba Waaqayyo karaa ittiin si dabarsu. Wanti nama ajaa'ibu iddoo kanatti Waaqayyo maal jedha Qiiroosiin Yerusaalemiin in ijaaramta hundeen mana qulqullummaas in ka'ama jedhee in labsaa ittiin jedhe Waaqayyo Qiiroosiin. Akkuma kana boqonnaa 45 irratti kun ta'ee argine. Baranas Waaqayyo karaa Tiraampiin Yerusaalemiin magaalaa gudditti Israa'el jedhee kan labsu dirqisiise Waaqayyo. Kun utuu Waaqayyo ta'uu baatee ta'uu hin danda'u. Kanarra dhaabadhe waantan seenaa kan hundumaa walitti qabee dubbachaa jiruufan qabu. Kufaatiin waggoota 150 oliif keessatti kufne. Humni waraana guddaan sun, qabeenyi guddaan sun nurratti dhangala'ee akka nuyi barabaraan mataa keenya gadi qabannee kufnee cabnee afnuuf ture. Waaqayyo garuu dubbicha galagalche. Karaa nu hin eegin, akeeka nu hin eegin keessatti Waaqayyo waggoota labaan kana dubbii galagalchee Waaqayyo waan hundumaa qaqqajeeshee wantoni amma argaa jirru kana godhe Waaqayyo. Wanta barana biyya keenya keessatti ilmaan Oromoof saboota cunqurfamoo biyya Itoophiyaaf Waaqayyo godhe bara raajicha Isaayyaas boqonnaa 45 kanarratti hojjeteera Waaqayyo. Nu duwwaaf immoo miti Waaqayyo. Ammas seenaa wal fakkaataa waggaa 70 booda baranas Yerusaalemiif hojjeteera Waaqayyo. Barri kun bara itti namoonni Waaqayyo baay'ee yaadataman hin ta'a. Barri kun bara itti waldaan kiristaanaa yaadatamtu hin ta'a. Fuula Feesbuukii kootii irratti akka barri kun seeneen gaafa barri kun duwwaa jedhee kalendariin duwwaa sa'aatiin hundumtuu lakkoofsi duwwaatti jijjiirame fuula Feesbuukii kootii irratti barri kun bara injifannoo akka ta'e barreessee ture. Dhaqaati ilaala. Barri kun bara itti Waaqayyo warri kufan, warri mataa gadi qabatan itti boquu isaanii wal fudhatanii wal qabatan hin ta'a. Bara itti warri mataa gadi nama qabachiisan immoo ofii isaaniitii xoofoon obaasaa turan sana, xoofoo namoota obaasaa turan sana dhandhamatan hin ta'a. Egaa Waaqayyo akkasitti Qiiroosiin kaasee Israa'eliif dubbate Waaqayyo. Qiiroosii
dibamaadha jedhe Waaqayyo. Ergama Waaqayyo qabaa ittiin jedhe. Divine commission. Ergama waaqummaa in erga Waaqayyooti. Kanaaf humni danda'e isa dura dhaabatee isa danqu tokkollee hin turre. Gaarri isa dura dhaabatee isa rakkisu hin turre. Danqaraan sibiila boorrajjii nan kuteessa ittiin jedhe Waaqayyo. Gaarowwan ol ka'an gadan deebisaa. Balbaloota karrawwan hundumatti geessan siif hin banamu. Milkaa'ummaa argatta, fiixaan ba'umsa argatta. Sabab isaa Waaqayyootu milkiidhaan wajjin ture. Ergama Waaqayyummaa Waaqayyo fudhatee jira. Namni kun ulee Waaqayyooti. Ulee Waaqayyo ittiin tulluu diigu. Madoosha Waaqayyo ittiin gimbii jal'inaa diiguudha Qiiros. Kanaaf Waaqayyo waan itti jiru kana fiixaan hin baasa. Hundeen gaariin jalqabame ija hin godhata. Waaqayyo sagalee kana nuuf eebbisuuf faarfannaa jalqabne kanaan itti fufnee Waaqayyoon kadhanna. Oo Saayinaa Waaqayyo gooftaa hundumaa dandeessu galanneef ulfinni siifatu. Dhugumatti Waaqayyo baroota keessatti inni imimmaan namarraa haqxu, inni gadda namaa argitu, inni boo'icha namaa argitu, inni rakkina mucaa namaatti hin gammadu, inni dadhaboota yaadattu, inni warra kufan kaaftu, inni wallaalootaaf beekumsa taatu, inni warra dadhaban yaa Waaqayyo jabeessitu, warra hidhaman inni hiiktooti Waaqayyoodha. Gadda gara namarraa fachiifte gammachuudhaaf galataatti inni nama ceesifatu Waaqayyoodha. Maqaan kee maqaa Kiristoos Yesuusiin kan galateeffame haa ta'u. Immoo warra gocha kee dagatan, warra yaa Waaqayyo hojii ati hojjette irraanfatanii eenyummaa isaaniitiin dhaadatan qofa kan taane nu gargaara. Waaqayyo gooftaa biqiltuun biqilu jalqabe kun hudhaatti na fidi jaalaqatu. Milkaa'ummaa kana fiixaan baasi. Hojii gaarii nu gidduutti hojjechuu jalqabde kana fiixaan nuu baasi. Yaa Waaqayyo tajaajila keenyaaf waldaa kiristaanaa eebbisi. Barootaaf guyyoota keenya irratti ulfaadhaan isin kadhadhaa. Kiristoos Yesuus gooftaadha. Ameen. Waaqayyo gooftaan inni hundumaa danda'u isin haa eebbisu. Tajaajilli wangeelaa karaa televezyiinii Logos darbu kun karaa Oromiyaa Gurshipar marsariitii keenyaan karaa Feesbuukii, karaa Yuutuubii, karaa Tiwuterii, karaa dandeenye sagalee Waaqayyo isin biraan ga'u itti fufna. Akka jalqaba irratti dubbadhe namoonni tajaajila kana keessa qooda fudhachuu barbaadan balballi keenya banaadha. Karaa hundumaan quunnamuu dandeessu.